kabajamtoota hordoftoota sabrii miidiyaa seenaa oduu haaraa qabna oduu haaraa qabne isiniif dhiyaannee jirra seenaa oduu haaraatu jira biyyarra angasuus sirba kana nuuf tura share koda ilmaan oromoo share koda namsa biyyarraa amma dhugee jira naannawa mana jawaar xiqqoo sochii garaagaraan jira waan haaraa tokko qabannes dhufne share share Yeah.
hayyee mee seenaatuma seenaa kabajamtoota hordoftoota keenya wanti amma finfinnee irraa dhagahaa jirru gaarii miti keessattuu naannawa mana Jawaar Muhammaditti wanti deemaa jiru xiqqoo gaarii miti amma maatirraa wanti odeeffannee akka dhagahu jirrutti yeroo ammaa kana maatiin hedduu dararaa keessa jira marfamanii jiranii at least yeroo tokko seenuufis yaadanii maatiin akkana seenuu dandeessan hayyama mana sakatta'uu fidaa kotteenaan okay neena ajaja eeguu jirra jaanii achi jiranii namni takka manarraa gadi bahuus hin danda'u ka alaatii seenuu hin danda'u haala kana keessa jiran oduun karaa biraatis ni jira kalee Jawaar maal dhaamee ture maaltu ummata bira gahuu qabaa maaltu achi jira haalli qabannaa isaanii akkam keessa jiran ofiif wal quba qabanii information garaa asirra qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira seenaa sheer waliif godhaa namni hedduun hin jiru yeroo namni hedduu seenetti dhaamsa kiyya dabarfachuuf hin deema hangasuume seenaa sheer waliif godhaa ayyee sagaleen daagamu sagaleen sirreessaa hangasuu hangaan sagalee sirreessutti sheer waliif godhaa sagaleen sirreessaa okay live in just and hayyee ammanin seenaa namnis heddumaachaan jiru kanaafuu dhaamsa kiyya dabarfadheetiin bahaa warri dhufoos boodarra haa dhageeffatu maaltu jira kalee galgala maaltu ta'ee naannawa jireenya mana obbo Jawaar Muhammaditti maaltu ta'ee maaltu adeemsifamaa jira yeroo ammaa kana hoo naannoon sun haala kam keessa jira kajjoo dhaamsa tokko isiniif ba'uun barbaade tokkoffaarratti kalee galgala naannawa akka lakkoofsa biyyaatti za'aa takka at least naannawa za'aa takka kana ni dhufanii ogguu dhufan manni marfamee ture mana kamarse waraana federaalaati poolisii federaalaati
haaluma sanii osoo jiru olis hin seenne dhaamsi tokko ol seenanii jiran ka jiran dhaamsa dogongoraati namni ol seene hin jiru achumarraa deebi'an osuma isaan achi dhaabbachuu jiranii waraanni biraa dhufe waraanni makkalaakayaa humna raayyaa ittisa biyyaa dhufe jarra sanis uf duuba deebisee warra mana jiruufis lakkoofsa nama lama waraana san keessa lakkoofsi nama lama kennamee fi wanta akka yoo isin irra kaga'u taate or namni isin dararoo jiraate lakkoofsa kanaan nuu bilbilaa jedhanii biraa deeman jechuudha kun katee kalee galgala hanga naannawa za'aa sadii akka biyyaatti hanga naannawa za'aa sadiitti kanaatu ta'e yeroo san jarri seenumaa fi turan waraanni dura dhufee seenee keessa waan jiru wanta akka gochuuf ture hin mijoofnee fi waraanni boodarra dhufee haala kamiin akka ta'e beekamu ka boodarra dhufe san isaan deebisee uf duuba nama biraa achi dhiisee biraa deeme jechuudha kun kalee galgal kun haala kanaan osoo jiruuti ganama kana maatiin mana keessa jiran ijoollee xiqqoo jira namni mana keessa jiru ijoollee xiqqoodha maatii isaati obboleeyyan ijoollee obboleeyyanii fi dalaydota warra mana keessa dalagan jara kanaatu mana keessa ture malee namni biraa namni mana keessa jiru wanti sakattaamu barbaachisus hin jiru haala kanaan osoo jiru arra ganama obboleettiin isaa or faamilii isaa keessa nyaata geessuudhaaf nyaata qopheessanii uffata isaa qopheessanii gabbaa'uuf ture hogguu isaan gabbaa'uuf deeman ba'uu hin dandeessanii kajoodha amma dhaamsi jiru maali manarraa gabbaa'uu hin dandeessan asuma turtan dhaamsa duubarraa eeggannaa kabalaa akaal ትዕዛዝ እንጠብቃለን dhaamsa jooti isaan gahaa jira asuma haala kanaan jiru boodarraa humni biraas dhufee mana seenuuf deemnaa hayyamamaadhaa isinii gaafii jedhu isaaniif dhiyeessan maatiinis sa'a kana maaliif seentan maaltu barbaachisa maaliif seenuun barbaachisa oguu jedhanii gaafatan wanta akka laaluu barbaannaa maaltu isin bira jira mana keessa waan jiru nu garsiisuu ni dandeessanii wanti haaraan maaltu jira hidhannaan ni jira namni biraa ni jira namni hidhate mana keessa ni jira gaafii akkanaatti dhiyeessaniif hoggus deebisaan isaanii maal ture namni takkaas hin jiru nuti warri mana keessa jiru numa maal barbaadan oguu jedhanii okay seenneet wanta akka laaluu barbaannaa at least waan akka sakatta'insaa waan barbaadan fakkaata dhaamsa isaanii waan barbaadan isaantu beeka yeroo kana maal kajooftu dhufe seenuudhaaf waraqaa hayyamaa ni qabdanii jedhanii gaafatan waraqaa mana murtii manni kun haasa kattaamu kajoo okay akkas taatu waraqaan eeyinaa waraqaa eeggachuu jiran jechuu amma mana seenuudhaaf yeroo ammaa tana daqiiqa ammaatitti mana Jawaar Muhammad marsanii jiran waraanni hedduminaan naannawaa sanii qabamee jira wanti barbaadan mana keessa seenanii waan barbaadan godhanii achirraa deemudha wanti isaan barbaadan maali waan ifa jiru beekama amma dura maaltu godhamu ture mana Oromoota haala kamiin sakatta'amu ture namni sakatta'ee akkamitti manarraa akka deemu hin beeknu walumaanii beekna jechuu waan barbaadan mana keessa kaahanii asirraa argame jechuu haala san barbaadu jiran kalee galgala hin mijoofneef haala garagaraatiin online irratti waan duraa faca'eef ta'uu mala at least wanti biraa duubarraa dhufee ta'uu mala hin mijoofneef kalee galgala har'a hoo maal godhuuf deeman isa qabanii harkaa qaban harka isaanii jira maali wanti barbaadamu Oromoo dammaqi Jawaar duraas abiyyiin abdateen galle lammaa abdatee hin galle wanti inni abdatee galle ummata isaatii fi rabbi isaa tokkicha qofa har'as borus abdiin isaa rabbii isaatii fi ummata isaa qofa malee nam takka harka hin jirtu Oromoo guyyaa har'aa Jawaar yoo waa tahe wanti isarraa hir'atu hin jiru waan barbaadu waan danda'u cufa dalagee garsiisee jira wanti isaan amma za'a ammaa tana akkanatti waywaataniif wanti isaan akkanan maraataniif waan inni isaan godhu waan beekaniif malee badii inni dalageetii miti ibsa poolisiin federaalaa baase dhageessanii jirtan waan dullattiin sun jette dhageessanii jirtan Adaanech Abeebee maal jette ibsa isiit irratti walumaan dhageeffanne miti maaltu deemaa jira maaltu ta'uuf deema hoo biyya san keessatti haala kanaan dhugaa walumaan jiraannaa biyyi sun haala kanaan biyya taatiitu itti fufti haaluma kanaan jiraanna Oromoo kanaa karoorri kanaa qabsoon dhugaadha magaalota Oromiyaa keessatti waan deemaa jiru quba qabna information itti dhiheenyaan hordofuu jira garuu gahaa miti networking biyya keessa hin jiru dhugaadha networking hin jiru ummanni wal quban qaban eessatti maaltu deemaa jira biyya keessatti hoo haalli deemaa jiru kun wal gitaa eenyu hidhannoo harkaa qaba zaa kanatti
magaalota oromiyaa tokko keessatti maaltu godhamaa akka ture hin beeynu. Gaaf amma dura mana Jawaar Mohaammed marsanii turan san maaltu ta'e oromiyaa keessatti? Ummanni du'e sun haala kamiin du'e hin beeynu. San booda hoo maaltu akka dalagaamaa ture? Akkamitti akka wal ijaaraa turan hin beeynu. Kanaafuu obboleeyyan wanti deemaa jiru gaarii miti. Kalees waan dhageenyee jira hogguu maatiin daawwachuuf dhaqan wanti haala bakka sanitti argame waan gaarii miti. Information hedduus usneetuma qabachaa jirraa hedduus baasuutti hin jirru. Haalli deemaa jiru garuu gaarii miti. Dhugaadha. Hidhamtoota siyaasaa qabaman keessaa xiinxala siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed, itti aanaa KFO obbo Baqqalaa Garbaa, miseensa KFO ammaa hundeessaa daayirektara raadiyoo daandii haqaa kan ture obboleessi keenya Hamzaa Booranaa mana hidhaa Ma'akalaawii keessa jiran. Jara sadiin qofa yeroo ammaa ka wal quba qabu mana hidhaa keessatti. Namni achi geeffame Oromoo nama sadiin kana qofa. Nam 35 hidhame jedhanimi. Namoota 14 jara sadiin kana malee jaraa wajji nama 17 maqaa isaanii wajjiin harkaa hin qaba. Jara kanneen maqaan isaanii hin geenye. Kana kaniin jiru obboleessi keenya Shamshaddiin Muhammad osoo ittiin dabalamin inni ka qabame kalee galgala waan ta'eef. Warri yeroo san qabaman eegdota isaa nam 9 namoota isaa wajji jiran waliigal akka poolisiin federaalaa ibsetti namoota 35 jedhame miti. Jara keessaa nam 3 qofatu mana hidhaa Ma'akalaawii jira zaa kana. Jechuun haala ifa ta'een kan namnis dhaqee laalee nam 3 kan. Abbaan qeerroo Jawaar Mohaammed hanga kalee za'aa gaafachuuf dhaqanii sanitti hidhamuu nama kaanii quban qabu. Eegdonni isaa hidhamuu quban qabu hin dhageenye. Bakki isaan jiran hin beeku. Erga addas baasanii booda waan jiru quban qabu. Laalamee Oromoo. Isaan mana hidhaa keessatti waan isaanirra gahaa jiru isaanumatu beeka. Wanti direct fuularraa mul'atu kaleessa hogguu dhaqanii laalan. Obbo Baqqalaa Garbaa fuula isaa kanarraa dhahoma akka qabu ni mul'ata. Irraa beeksisaa dhiitee jira, si xiqqoo gurraachee jira. Baqqalaa Garbaa jechuudha. Xiinxalli siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed fuula isaatirra dadhabinni aariis haa ta'u xiqqoo gurraachinni isarra haa mul'atu. Malee wanti akkas ifa bahee isarraa direct argamee hin jiru. Garuu miidhaan akka jiru ifaan. Haala kanaan isaan mana hidhaatti galchineetuma teennaa. Moo qabsoon haaluma kanaan guyyaa 7 takkaaf itti fufee dhaabbatee bakkuma duraan isaaniitti deebina. Amma daqiiqaa muraasa dura Shimallis Abdiisaa TV irra bahee waa dubbachaa ture. Dhageenyami? Maal jechaa jira? Osoon qaanfatiin TV irratti wanti dhiheessaniif Haacaaluu du'a kanaaf isa mijeessuufi jedhe afaan isaatii baafatee dubbachaa jira. Amma dhageenye walumaan. Karoorri artiistii beekamaa jaalatamaa Haacaaluu Hundeessaa itti ajjeefame karoorfamee waan achi booda jirus waan ta'uu malu waan beekaniif tartiiban kaa'atanii jiran jechuudha. Nuhoo maal goona? Maal godhuu qabna? Maal godhutti jirra yeroo ammaa? Obboleeyyan kiyya tokko wanti dhiifame isin gaafadhu odeeffannoo dogongoraatirraa fagaadhaa. Wantoota dogongoraa tokko irraa fagaadhaa. Kaleessa haala tokkoon obboleeyyan keenya keessaan dubbisaatiin ture. Suuraan achi gubbarra deemaa jiru sun akka obboleessi keenya Jawaar Mohaammed akka hin taane information garagaraa harmeen teenyaa haati obbo Jawaar Mohaammed dhukkubsattee hospitaala kan jirti ka jedhames dogongora tahuu waan tokko ibsuuf yaallee turre. Obboleeyyan kiyya tokkos warra dogongoraan waan kana dabarsaa jiru keessaan dubbisaatiin ture. Harmeen teenya yeroo ammaa mana isaanii jiran Adaamat mana isaanii keessa jiran dhugaadhaa guyyaa san dhukkubsatanii turan ni dhukkubaasi
manuma keessatti du'aa fudhatanii wayyaawanii manuma jiran hospitaala hin seenne wanti na qaanfachiise keessattuu FB tokko boodarra barbaadeetiin dhabe screenshot isaatiin fudhadha jee yeroo ammaatti haati Johaar Mohammad hospitaala jeneraalaa keessa jirti nama maqaan isaa Abalu jedhamuun bilbilee dubbisee isaatu isii yaalu jira oksijiina irra kahanii taa'u jirti Oromoo kana hogguu dhaga'u nama rifatu jira maatiin isaa faamiliin jara kanaa biyya hundarra faca'ee bakka bakkaa jira haala arkaa jirtaniin neetworkiin hin dalagu silkiinis yeroo tokko takka dalagaa namoonni hedduunis information barbaada waan bilbilaniif biiziidha ni rifata ilmi namaa maatii achirraa qabdan maatii keessan keessa wanti akkana gwaasamu namuu rifata adda haa baafannu dhaamsota dabaraniis namoota qabatamoo amanamoo ta'an isaanirraa fudhachuuf haa yaallu saniin alatti adda baafachuufis haa carraa'inu namaas rifachiisuun gaarii miti jechaa fi kanarratti Jawaar Mohammad guyyaa dheengaddaa jechuunis guyyaa galgala artistiin keenya beekamaan Haacaaluu Hundeessaa wareegame sanirraa kaasee nyaata nyaan waan raawwatame san adda baafachuudhaaf yaalii hedduu gochaa ture akkamitti ta'e maaltu raawwate eenyuun raawwatame haala kamiin raawwatame kan adda baafachuudhaaf neetworkii isaa babal'isee sochii gochaa ture kana waan beekaniif waan isaan dalagan cufa jalaa gadi baasee Facebook irratti yeroo hedduu jalaa fashaleessaa waan tureef karoorri isaanii duraa isa harkatti galfatanii information kan dhoysuudha waan biraa isinitti fakkaate information isaa dhoysuu waan barbaadaniif dura isa harkatti galfatan maaltu ta'e guyyaa san quba qabnaa reefka isaa hospitaalaa baasanii osoo deemaa jiranii karatti ummanni itti dhufe achirraa as harkaa deebisuuf ni mari'ate eenyu wajji Shimallis Abdiisaa wajji mari'ate wal quba qaban wal gaafataniiti wajji dubbatanii wanti sun ka ta'e mari'achuufuu bar achitti argamanii yeroo san Shimallis Abdiisaa wajji jiran haala kanaan kiiloo 4 kiiloo irraa waraanni dhufee isaan marse quba qabaa Oromoo wanti ta'e waan ifa jiru amma Shimallisis abbaan isaa ajajaan isaa waan itti dheekkameef uf duuba garagalee kaadee jira waan dubbate san cufa marii irra jiran ture mariif wanti achitti argamaniif marii san osoo wajji jiraniit amma bahee haala biraatiin haasa'uu barbaadu kun maaliif ta'e maaltu barbaadama maal godhuuf deeman Oromoo yoo ati raftee tees yoo ati ofirra taa'aa jiraat hin shakkin hanga fulbaanni 30 dabaruu achirraa gadhiisuun deeman haaluma kanaan Jawaar obbo Baqqalaa Garbaa fi namoota siyaasaa hedduu qabaa jira yeroo ammaatti kalee galgala kamaal galchuu qabu isaanii dubbatamaa jira ija Oromoo kan ta'an beektota Oromoo keessa deemanii guuraa jiran karoorri isaanii hanga fulbaanni 30 dabaruu jara kana mana hidhaa kaa'uudha yoo dandahan ragaa sobaa irra wali qabanii nu laalan yoo Oromoon fincila kana dhaabuu dadhabe gadi dhiisan yoommoo ka diddu ta'e yoommoo ati ka gadhi isaaniif torbaanuma takka iyyitee ka mana deebitu ta'e Oromoo beek akkuma jedhetti haalan Oromoon ka'uu hin dandeenye cabsuuf karoora qaba ilmi nafxanyaa ficcaan Minilik nafxanyaa afaan Oromoo dubbatu Oromiyaa keessatti dhalatee Oromoo irra katabataa jiru Abiy Ahmed Oromoo ijatee isa irratti deebisi yeroo amma wanti ifa bahee mul'atu
heewaatii miti heewaat oromoon ofirraa ari'ee galchee jira nafxanyaas maal keessa akka jiru ni beeyna namni isaan kaasee yeroo ammaa oromiyaa keessatti akka isaan ol ka'anii ummata oromoo irratti duulan ka godhe eenyu hin beeynu maaliif ta'e haala kamiin ta'e akkamitti ta'e amma hoo maal eegaa jirra kanaafuu oromoo ka biyya keessa jirtan warri biyya alaa jirtan qophaa'a gurmaaha ummata keessan cinaa dhaabbadha asumarraan ummata minisootaa galateeffachuun barbaada wanti isaan kaleessa raawwatan waan haalatti xiqqoon laallamee akkanumatti miidiyaan gabaafamee hafuu miti ijoolleen kareessa biyya ameerikaa keessatti biyya heerri akkasitti jabaa keessatti biyya sekiritiin hedduu secured ta'ee akka gaaritti nama hordofan keessatti warri kalee waan san raawwate lubbuu ofiitirra murteessee beeki waan hedduu isaan irra gahuu mala gahuu dhabuun isini mala ammoo osoo beekanii ofirra murteessaniiti waan san kan raawwatan warri miraa maal godhu jirra Facebook maan share godhu jirra moo Facebook malaallee waan biyyarraa hoy dabarsu jira gorsaan takka dhaamsan obboleeyyan kiyya tokko tokkoof dabarsuu barbaadu waan biyyarraa tahaa jiru hordofaa ganda keessan maaltu deemaa jira ganda isin itti dhalattanitti dogongoroni tokko tokko uumamaa jira dhugaadha eessatti naannawa tokko tokkotti maqaa ganda maqaa dhahuun barbaadu erga waan takka raawwatanii tarkaanfii fudhataniin booda of duuba deebi'uu waraanni dhufee marsee himsiisuu eenyu akkana godhe guuruu gandatti akka takka keessa wantoonni akkana dhaabbachuu qaba bilbilaati gorsaa ganda keessan keessa waan jiru namoonni takka takka ni beeytan maaliif akkaan kana jechaa jiru eessatti maaltu akka ta'e ni beeytan wanti raawwatame maali godinoota arsii tokko tokko keessatti kaleerraa ummanni manarraa gabba'uu hin danda'an mana marfamanii warra waan kana raawwate irra deemanii takka takkaan guuraa jiran ija keessa amma boodaafis gabbahee kan dubbat akka hin dubbanne warri dubbatee san keessaa guuraa jiran maalitti jirra maalirra jirra waan koflaa kalee dubbii cinaa dabarsuuf waan taheetu ture maali namicha maraataa oromoon waa takka nu godha jee sodaa irraa hin qabne ufumaaf haa sodaatanii maraataa iskindir naggaa qabnee qabamee jiraa jedhanii odoo akkasii hafarsuu barbaadan sun nuuf waan takkaa miti namni waan kana raawwate mootummaadha namni ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwachiise mootummaadha mee waan takka halaallu galgala san Haacaaluu Hundeessaa mana isaa ture halkan sanii manaa gad hin baane akkamitti manaa gabbahuu danda'e za'a sanitti akkamitti manaa bahee ganda sanii argamuu danda'e haati warraa isaa haati manaa isaa deessee ciisuu jirti nama gaafachuu dhufe halkan saniin nama san geegessuu fi manaa bahe hayyee namoonni yeroo san gocha san raawwatan namoota leenjii gahaa qaban nama yeroo takkatti dhokaasa takkittiin lubbuu isaa baasee deeme beekaa dhokaasa hedduu miti dhokaasa takkaanii lubbuu baasanii deeman itti qophaa'anii akka inni manaa bahu ni beekan za'aa sanitti karam akka deemu ni beekan hintalti mana dhuftee inni geegessuuf bahe sun eenyu wajji hariiroo qabdi za'aa sanin maaltu tahe haya amma hoo qabamte yeroo waan haasawan akkana godhan shaneetu ajjeesisee TPLF or masriito mootummaa masriito harka keessaa qaban gajaan hintalti sunoo maalirra jirti kan odeessa nuuf ibsanii maaliif isii dhoysuu barbaachise eessatti hidhamte hidhaa keessa haala kamiin jirti namni koo qabu jira wanti yeroo ammaa oromiyaa keessa barbaadamaa jiru
du'a Haacaaluu Hundeessaa kararraa maysanii waa'ee isaa ummata Oromoo irraa dhoysanii waan ofii barbaadan odeessuudha. Oromoo kana ustee fudhatta yoo ta'e milkaawan uf duuba deebita beeki ati rafi malee Oromoon nu qofaa miti ka qabu. Ati ofirra raftee waan kana ilmaan keetit dabarsita taanan ilmaan keetis bor ni falmatan. Ati nu usta taanan ilmaan keetit gabrummaa dabarsitee erga mootummaa gabroonfataa tokko ofirraa kaastee booda ammas kabiraa jala raftee faraqaa kennitee fi faraqaa isaa eeggatta taanan deebisaan ati ilmaan keetiif kennitu maali? Akkamitti ta'uu danda'e wanti kun? Yeroo meeqa tuttuqanii nu laalaniit yoo tuqamanni dubbatanii aykani isaanii ummata jajjabaa isaan keessaa yoo tu'ine reakshinii isaan dabarsan maali? Tuttuqanii yeroo meeqa nu laalan dogongorri achirraa eegala. Tuqaniit nu laalan ni dhaabbatan nutis ni dhaabbanne. Maal isaaniif dabarsaa dhufu? Ummanni kun lakkaa'is yoo nuti tu'ines guyyama hanga takka iyyanii uf duuba deebi'anidha. Na amani Oromoo. Oromiyaa keessaa Oromoon dhumeeti lafarraa bada malee kana booda Oromoon gabrummaa jala deebi'u hin jiru. Ati yeroo ammaa lubbuu tee jaalattee or maal nagaheedhaan ta'uu malaa sodaadhaaf mana kee taa'u malta. Duuti mana sii dhufti. Duuti takka takkaa mana sii dhufti. Wanti arra Haacaaluu irratti raawwatame kun takka takkaa nama keenya irratti raawwatamuuf akka deemu hin shakkinaa. Kana jechuun isarraa eegalee miti duuti hin jiru miti. Maaltu deemaa akka ture Oromiyaa keessatti maaltu deemaa akka ture? Wallagga keessa maaltu jira? Gujii keessa maaltu jira? Booranatti maaltu deemaa jira? Harargeetti dabaree wanti kun Harargee keessatti maaltu akka raawwatamaa jiru quba qabna. Waan kana usnee warra laalleef bar kalee nafxanyichi Hiitleriin Afrikaa Minilik maal raawwataa ture? Maal irraa ka'eeti akkas gochaa ture? Yeroo inni shawarraa eegalu ka Arsiin rafe ka Harargeen rafa. Waliif hin dirmanne. Dogongorri kun isaaf karaa saaqaa deeme. Saniif ragaa qabatamaa maal akka ta'e Oromiyaa keessatti ilaalaa. Silaayi gaafa Wallagga irratti duulamee Wallagga cabsuuf akka inni oomishatee hin nyaanne irratti duulamaa ture san Oromoon bakka biraa ka'ee falmate. Arraas hin jirru Oromoo. Silaayi gaafa duraa ahadii isaan seenaniitiniin fudhatan. Ahadii isaan seenantu dura. Ahadiin sun maali? Ummata kana ceesisuudha. Yeroo ahadiin sun jallattetti Oromoon ka'ee lafarraa no silaa jedheeni jiraate arraas hin jirru. Maaliif uf duba deebi'uu danda'e? Haala kamiin? Beeki istiraateejii guddaa dalaganii nurratti hedduu nu hordofanii tuttuqanii nu laalanii dhaamsa hayyoota keenyaa dhagahuu dinnee ufumaaf irra duulaa turre. Hogguu waan kana no jee isaan dura dhaabbatan laali dhaabbannee laalla ganaa yeroo haa kennuuf jennee irra duulaa turre. Arra isaanumaa'u nyaachisaa jirra. Oromoo kalee galgala maal ta'e? Masaraa kiiloo 4 keessatti kalee galgala maaltu ta'e? Naannawa san dhokaasa guddaatu deemaa ture. Maal godhuuf barbaadan? Maaltu godhuuf deema? Maaltu ta'uuf deema Oromiyaa keessatti? Haaluma kanaan teennee ilaallaa. Oromoo ka'ii falmadhu mirga keetiif dhiinni Haacaaluu Hundeessaa Oromiyaa keessa jige dhiinni nagaha bilisummaa ta'e magarsuu qaba. Fertilizer tahee fi bilisummaa ta'e natana dagaagsuu qaba. Haacaaluun jiraan isaa falmatee du'aa isaatis falmachuu jira.
akka yeroo jiru nu tokkoomsetti du'aan isaatis nu tokkoomsuu qaba. Osoo jiru falmatee Oromoo situ aane 4 kiiloo situ aane jedhee akka isa fakkaatetti yeroo sadi akka ummanni Oromoo masaraa sanit dhihaatu godhe. Amma immoo dhiiga isaatiin wareegama isaatiin mooraa san too'achuu qaba ummanni Oromoo. Dhagahe gaafa TPLF biyya bulchaa ture wanti inni raawwataa ture ni beekama. Maali? Ummata Oromoo lafarraa duguugaa arra boru yoo ajjeefne hanga takka yoo ajjeefne kabiraa sodaatee mana galaa je'aniiti duuluu turan. Yeroo dheeraadhaaf waan milkaa'an fakkaata. Boodarra garuu ummanni Oromoo lafarraa ka'ee falmate. Kadhumnus waliin dhumnaa jedhee ummanni kaanan bakka takka fixuu hin dandeenyu jedhaniif duba deebi'an. Har'as wanti Oromoo irra raawwatamaa jiru, wanti yaalamaa jiru sani waan abbaa isaaniitirra. Waan nama diqaalummaan isaan dhalcherraa dhaalan yaalaatu jiran ammas. Maali? Hanga takka ajjeefnee, dhooynee, rifachiifnee magaalota tokko tokko keessatti hokkora kaafnee wali buufnaadha. Yoo haala kanaan Oromoon uf duba deebi'e milkaa'an. Ammoo akki ta'uu qabu akkuma kaleessan Oromoon no jedhee dura dhaabbachuu qaba. Tokkummaadhaan. Namoota isin dura dhaabbatan waan gootan ni beektan. Keessatti Oromiyaa keessatti namni ummata Oromoo dura zaamaa dhaabbatee mootummaa biltsiginnaa paantii badhaadhinaa warra ja'an kana paantii haala kamiin dura dhaabbachuu akka qabdan namu beeka. Ammoo nama isin dura dhaabbatu ganda keessanitti maa abbaa kee hin taane gorfadhu, gorsa didaa, nama itti yaamii gorsi, kasan bira dabare waan gootu ni beekta. Oromoo ammas uf duuba deebinee nafxanyaadhaaf bitamne yoo ta'e beek akkuma amma dura turan ummanni kun amma boodas Oromoo gabroomsee jiraachuu barbaada. Yoo gabroomtee jala jiraatte yoo ni gabroomtaaf ta'e waan si godhuuf deeman ni beekta waan amma dura sirratti ture. Akka sareetti ganda kee keessatti tuffatamaa, arrabsamaa, tumamaa, hidhamaa jiraata. Bar Ameerikaa keessatti namni tokko waan du'eef maaltu raawwatame? Maaltu tahe? Gumaan Haacaaluu akkami baha? Haala kamiin Haacaaluudhaaf falmanna? Wanti al'aa Haacaaluun salphifamee haala kanaan awwaalamuuf jarjara kanaan fiiganiif maali? Du'aa isaa keessaa harka waan qabaniif dhoofachuu barbaadan. Mee namuutu ogeessa seeraa ta'uu isan feesisu ni beeytanii ganda keessatti yoo nam tokko du'e namni isa ajjeesu osoo beekamuuti qorannoof jedhanii reefka isaa guyyaa meeqa hospitaala keessa kaayan. Qorannoof osoo namni ajjeese beekamu. Garuu ammoo artiistii keenya jaalatamaa Haacaaluu Hundeessaa reefka isaa fuudhanii halkan takkatti wanti jarjara saniin awwaalaaf magaalaa keessaa baasuuf jarjaraniif maali? Oromoon Haacaaluun bakka awwaalchaa meetira 2 guunne Finfinnee keessaa wanti dhabeef maali? Kan of gaafadhaa. Maaliif tahe? Akkamitti tahe? Oromoo dhiifama emotional ta'eetiin dubbachuu jira. Waan inni haasa'u cufaan na duraa badu jira. Gama dhaamsa kiyyaa togguun hin deebi'u. Jawaar Mohaammed guyyaa sanirraa eegalee nyaata afaan hin tuqanne. Guyyaa sana oguu jennu laaqana guyyaa sanii
booda nyaata afaan hin tuqan osoo iraata hin nyaatin laaqana nyaatee osoo iraata hin nyaatin dubbiin sun galte osooti sani qorachuu jiru ganama reefka isaa baasuuf hogguu deeman dhageenyan waan jiru hordofuuf manarraa bahe maal jedhee bahe abbaan fedhe yoo wareegame namni fedhe yoo wareegamee lafarraa dhumne qabsoon Oromoo fuula dura deemuu qabaa dhaamsa isaati. Hidhaa fi ajjeechan duubatti nu deebisuu hin dandahanii bilisummarraa qabsoo teenyarraa ni beeka akka hidhamuu danda'u akka dheengada dhaamsa kan dabarsee ture bar Ahaduu TV hordoftan namni madoosha harkaa qabu waa cufti mismaara itti fakkaataa namni qawwee harkaa qabus namuma cufa waanuma qawwee saniin bituu danda'u itti fakkaataadha dhaamsi waan bituu danda'u waan hogganuu danda'u waan itti fakkaateef Abiy waan itti fakkaate raawwate Oromoonoo deebisaa kanaa akkamitti gochuu qaba waan Oromiyaa keessa jiru waliif qooda ummata ganda keessanii takka takkaan bilbila isaa fudhadhaa bilbila isaa waliif kennaa bilbila ganda keessan jiru tokko yoo tokko irratti maaliif ifaas dhaamsu jira bilbilli namni ati beeytu yoo dide kabiraa yaali chaarjiin duraa dhaamuu mala ifaanis dhaamuu waan jiru ammoo waan takka takka yaalaa jirra haala intarneetii yoo dide karaa biraatiin itti fayyadaman at least biyyoota garaagaraa keessatti Itoophiyaa keessatti yaalamne bakka biraatti haalli milkaa'ee ni jira applicationin fayyadamanii internet free dalagu ni jira haala san akka yaalan ummata biyya keessan arkachuu dandeenyu irratti yaalii gooneeti yoo milkaa'e isin beeksif amma fakkeenyaaf applicationan fayyadamaa jiru networkii biyyaatti miti networkii biraa fayyadamu jira kanaaf biyyattis yoo ka milkaa'u ta'e nama takka irratti ilaalee nama takka lama irratti waliif dabarsinee haala information itti walii qooduu dandeenyu karaa mijeeffachuu qabna information nu jalaa dhoysanii information erka dhokate booda waan barbaadan dalaguu barbaadan Oromoo ganamaan bahanii irra OBN irra maal dubbachaa jiran maal dhaamsa dabarbachaa jiran dhaamsi isaanii qofti ummata bira gahee ummata burjaajessuu barbaadan Jawaar Mohammad qindeessee Haacaaluu akka ajjeesetti haasawamaa jira san qofaa miti wanti yeroo san galma aadaa Oromoo keessatti walitti qabamanii mari'achaa jiraniif isaa fi warri isaan wajji jiru hundi mootummaa kanarratti ajjeechaa raawwachuuf foqqolcha mootummaa raawwachuuf wanta amma dura naannoo Amaaraa keessatti ta'isan raawwachuuf miti ka jedhame irra deebi'uuf kana jechuun achittis karaawwatan harka keessaa qaban asittis irra deebi'uuf Oromoo adda baafadhu laali waan haasa'u waan achit ture waan guyyaa san biltsiginnaan jechaa ture wajjini quba qabnaami arda as deebisaniit waan ittiin ummata kana himatan dhabnaan ragaa isaanirra sassaabatan dhabnaan sanii wal qabsiisuuf yaalan waan san irra deebi'uuf የሰኔ 15ቱን የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ለመድገም ጀላል አፋን ኢሳኒቲኒስ ለመድገም እረ ዴቢአኒ ዋን የሮሰን ተህ አመስ ፍንፍነት እረ ዴቢአኒ አንገቶተ ሞቱማ አጄሱፍ መሪአቻ ጅረኒ እረገኘ ጀ ማል አካያደን ማሊፍ አከዴመን ቤክ ኢጀበነዱ ላሊ ኦሮሞ kanaaf information biyya keessa jiru waliif qoonna yerootti information update ta'e isin qabannee dhiyaanna hedduu emotional ta'eetiin jira wanti dhagahamaa jiru gaarii miti ammaas dhaamsi tokko tokko achirraa nagahu jira isaas adda baafadheetiin isiniif deebisuu yaala haalli mana jireenya xiinxala siyaasaa obbo Jawaar Mohammad bira jiru yeroo ammaatti gaarii miti
amma achirraa dhaamsi ammaas dhufaa jira waan irra geenye waan oromiyaa keessa jiru qabannee walitti deebinaa walaa hordofnu ummata keenya cinaa haa dhaabbannu walquba haa qabaannu dhukkubsataa keenya haa wal'aannannu namuutu ganda isaatti miidhamaa isaa dhukkubsataa isaa haa wal'aannatu miidhamaa isaa haa quba qabaatu karaan amma itti nu cabsuu danda'an tokko maali mana tokko keessaa nama miidhanii miidhamaan isaa manatti galee isarratti yoo tortore isaa wajji maatiin cinqame namni biraas akka abdii kutatu barbaadan oromiyaa keessatti abdii kutannaan akka hin uumamne ummanni keenya akka abdii hin kutanne miidhaa isarra gahuun dararaa isarra gahuun abdii kutatee akka of duuba hin deebine siif jirraa si cinaa dhaabbanna jechuu ni qabna cinaa hiriirree ummata keenya gargaaruu qabna haala kamiin akka ta'e mari'adhaa bakka jirtanitti waan tahuu qabu irratti mari'adhaa haala kamiin ummata keenya gargaaruu dandeenya biyya hiriira baanee hiriiraan itti mormuu dandeenyu hiriira bahuudhaan biyya waan akkasii raawwachuu hin dandeenye keessatti ammoo gargaarsan ummata keenya cinaa dhaabbannee waan dandeenyu haa goonu arra nuti biyya keessa hin jirru bakka biraa jirra ammaaf maatii keenyarraa namni miidhame jiraachuu dhabuutu mala warri irraa miidhames jiraachuutu mala haa ta'uuti wal quba qabaannee wal cinaa haa dhaabbannu bakka miidhamaan itti heddummaatutti gargaarsa waliif haala jiru waliif qoonnee bakka akkanaatti waan akkanaa jira gargaarsa akkana barbaachisaa miidiyaa itti haa fayyadamnu miidiyaa qabannee dhaamsa namaa qofa sheer godhuuf nama daawwachuu qofaafi miti ummata keenyaaf sagalee haa taanu gargaarsa isaan barbaachisuun cinaa haa dhaabbannu oromoo hanga yoomii garaan nu gubatee jiraan hanga yoomii du'uma keenya gabaasaa dhumaa jiraan erga teenyis ka dhumnu taane erga teenyis kanuma duunu taane falmachaa haa duunu duuti wal dhaba kateessii duutu kun du'a ka falmachaa duutu wareegama kamtu siif ta'a situ beeka oromoo du'aatu siif ta'a moo wareegamaatu siif ta'a du'a moo wareegama filatta ilmi namaa laman du'u takka dhuufuun harrummaa takka dhuufuun namummaa lama dhuufuun harrummaa jette oromoon takka sobamneemi takka shawwadamneemi ittiin deebi'in dogongora adeemsa qabsoo oromoo keessatti haala ammaa jiru laalaa gadi taa'aati irraa waa baradhaa fudhadhaa deemaa of duratti barnoota irraa fudhadhaa waan amma dura dabarerraa dogongora maaltu uumamee kanaaf obboleeyyan kiyya bilbila hedduutu biyyarraa naaf seenaa jira dhaamsa achirraa jiruun dhageeffachuu barbaada at least waan irra jiran hordofuu waan hin qabuuf amma laayif irraa bahuun dirqamee jira waan haaroonni yoo jiraate nin deebi'a miidiyuma kanaan nu hordofaa sabrii miidiyaan yeroo gabaabaa keessatti qophii isaa ni eegala osoo qophii eegaluuf qaroorra jiru wanti kun nu mudatee gadda keessa waan jirruuf sochii gargara dhaabeetiin ture at least amma itti fufnaa miidiyaa kana share godhuudhaan flow godhaan nu hordofaa YouTube isaatis YouTube irrattis waan takka hojjechuuf karoora qaba akka nu cunaa buutan nu hordoftanin kabajaan isin gaafadha ammoo wanti irra deddeebi'ee isiniif dhaamuu barbaadu information argannu adda baafadhaa osoo maxxansin dura ragaa isaa san qofaa miti informationni kun yoo maxxanfame ummata oromoo keessatti maal uumuu danda'a ummataaf
miidhaa badha qabamoo gargaarsa qabaa ni gargaara ni deeggara qabsoo kana fuula duratti oofamoo miidhaa fiduu qabaarlee irraa hubannu akkasitti mee bilbilaan kaasuun qabaa yoo wanti haaroonni jiraatee booda isinit deebi'a hangasittu nagaaf naa tura jabaadhaa wal cinaa wal jajjabeessaa wanti kun asirra dhaabbachuu qaba duutii nama keenya ajjeesanii usaniituma daganii irra dabru asirra dhaabbachuu qabaa galatooma